Siinan Show. Siinan, 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 Siinan. Siinan Show Meekaappii beekamaa bakka dhokatee baasee aadaaf safuu sabaa seenaa darbe kaasee walfisiisaa barsiisuuf beekumsa dimshaashaa bashannanaa daawwadhaa waliin jechaa shaashaa addunyaa hundarratti bakka feetan teessanii dhugaa faana dhahuuf Siinan Show kan keessanii Siinan Show. Siinan, Siinan. warreen Siinan Tube hordoftanii hararraa jalqabnee Siinan Tube keessumoota garaagaraa dhimmoota garaagaraa isin biraan ga'uuf karaa TV kanaatiin jalqabneeti jirra. Ani Masarat Dhaabaatii keessumoota adda addaa dandeettii addaa qaban akkasumas artistoota garaagaraa qonnaan bultootas barattootas warreen dandeettii adda addaa qaban kan irratti dhiyeessinuudha. Sana keessaa egaa kanarraaf qabannee dhiyaanne tokko artist Ibrahim Muhammadi akkasumas immoo barattuun kutaa 7 Naanaat dandeettii qabduu fi akkasumas aartiidhaan fuula kana yeroo tokko diraamaa hojjechuuf fiilmii garaagaraa hojjechuuf namni akka namni fuula madaahee ta'ee hojjechuu fi akkamitti hojjeta yookiin jaartii ta'uuf yookiin jaarsa ta'uuf maal akkamiin mul'isa kan jedhu sana isinitti agarsiisti torbeetiinis wantoota garaagaraa kan isinitti agarsiistu ta'a. Ani gara ishiittiin isin dabarsa. Ishee wajjiniin turtii taasistu sana booda immoo Ibrahim Muhammad wajjiniin turtii taasisnu gaaffiif deebisa wajjiniin taasisnu egaa hojiiwwan guddaa hojjeteeti jira. Isas kan isin daawwachiisnu ta'a. Kanaaf Naanaat gara nakkootuutiin nutti agarsiisa. Akkam jirtu daawwattoota Siinan Show. Ani Baratuu Naanaat Isheetuutiin jedhama. Mana barumsaa Gibson School Systemiin baradhaa kutaa 7 waggaa 12. Har'a kan isinitti agarsiisu waa'ee Meekaappii isinitti agarsiisa. Har'a waa'ee Meekaappii maalii ta'a? Yeroo fiilmii irratti yeroo dhiiga yookaan kan madaa'ee ta'ee kan agarsiisan isinitti agarsiisa. Nu hordofaa. Maqaa kee nu barsiisi. Anis wallisaa wala biroon jedhama. Meekaappiidhaan akkamitti nama madaa'e fakkeessanii akka itti hojjetan nutti agarsiifadha. Asitti jetti. Anis kan ishee wajjin mee dhuga moo soba waan jedhu adda baafachuu dhufe mee isii wajjin turree waan isin agarsiisu laalagaa. Hayyee amma waan ani qabadhee isinitti agarsiisa. Kana vintoodha. Asitti xiqqoo tokko yoo gootanii ga'a. Kana immoo akka beektanii shaadoodha. Afaan Ingiliffaan shaadoo jedhama. Kana immoo burushiidha. Burushii lamaan qaba. Kana immoo xiqqaasaati. Kana immoo guddaasaati. Kana immoo qulqulleessituu gurraadha. Akka agartan kana immoo sooftiidha. Hayyee awwala jalqabnu amma kan si hojjedhu boqoo kee irratti fi adda kee irratti jechuudha. Hayyee awwala fuula kee akka boksiin dhahamee isin godha jechuudha. Laalagaa waluma. Halluu adda addaan itti fayyadama. Kalarii biraawuniidhaan amma dura kalarii biraawuniidhaan jalqaba jechuudha. Boqoo kee hojjedha. Kalarii biraawuniidhaan amma xiqqoo yoo itti godhee booda kalarii diimaa halluu diimaa kan jedhamnes light red jedhama Ingiliffaan. Isa xiqqoo ittiin godha akka madaa fakkaatutti. Amma xiqqoo
waan qarxii boca isaa waan xiqqoon yaalaa bal'atee fi sooftiidhaan nan sirreessa. Amma immoo halluu purple jedhanii Ingiliffaan akka balaqa ta'e itti aanee immoo kalarii gurraacha otoon baay'atiin yoo baay'atee gurraachuma fakkaata waan xiqqoo furdaa waan ta'eef furdaa burushii furdaadhaan fayyadamtu xiqqoo gurraacha waan xiqqaateef gurraacha ittiin godha. Kalarii xiqqoo purple illee itti gootu. Purple jedhamaan? Halluu purple adii. Tartiiba qabaa duraa duuba qabaa gaatti gootu ati. Wal duraa duuba. Kamtu jalaan ooluu akka qabu kamtu gubbaa akka ta'uu qabu hin beekamaa jechuudha. Akkuma bakka itti hojjetu. Kana hojjetaa jirtu madaa bal'aadha moo madaa xiqqoodha? Bal'aadha. Namni tokko booksiidhaan kan dhahamee fakkaata. Egaa mana dhagaluun kan kenna fugaa? Eegaa akkana gootan jechuudha. Na dhukkubaadha akkaminni? Kan ammaa soba. 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 Bakki madaa'uu fakkaata. Na dhoofteetta moo? Otoo ilaaluun xiqqoo siin dhahe. Xiqqoo daqiiqaa 5 yookaan 4 baay'ee hin fixu. Dhumatee? Fixeera. Egaa daawwattoota keenyaa isintu murteessaa ani fuula kiyya argaa jiru yeroo kanatti. Egaa daawwattoota keenyaa finneerraa awwal fuula kee maal fakkaata jettee adda? Akka ani yaadutti waan baay'ee waan jijjiirametti hin fakkaatu. Waan tokko illee fuula kiyya waan jijjiirametti hin fakkaatu. Haa ta'u laali. Maal na gooti? Fuula koo maal na gooti? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka ani of ilaalaa jirutti anummaanuu fuula kiyya amanuu hin dadhabe. Waanuma namni na dhayinatti fakkaataadha. Meekaappiin godhee yoo dhuguma dhaameera ta'e naanii gadi hin dhiisu. Egaa daawwattoota keenyaa amma yeroo kanatti dhuguma madaa fakkaate moo hin fakkaanne waan jedhu isintu murteessaan fuula kiyya argaa jiru. Madaan inni lammaffaa erga naa hojjetame booda immoo egaa yoo tarii mana alaa deemaa tarii immoo naanii fuudhee poolisaan gara waajjira poolisaa geessuu hin danda'a. Walumaa galattu xumurree booda walitti dachaaname. Egaa madaan inni lammaffaa dhumachuuf fakkaata. Daawwattoota keenyaa asumaan Siinan show like share subscribe gochuun dagatina. Hordofaa faana bu'aa torbaaniin naaniin hojii ishee torbaaniin waan haaraa nutti agarsiisuuf deemti. Hordofaa. Xiqqootti baay'atee
Dhiiga kiyyan qisaasin kaa. Uffata keessan akka hin xunne of eeggadhaa. Ati tuksiteetta? Ani hin tuksisne. Hayyee daawwattoota Siinan Show har'aaf Finfinneerraa akka agartanitti fuula walii before and after isin agarsiisna duraa fi egaa ani hojjedheen booda isin agarsiisa amma har'aaf Finfinneerraa yeroo biraa walii agarraa like share subscribe gochuun dagatina.